كفوني كبجمتو تبجلتمتو تهوردفتو تزارع انترتينمنتي لكيا ادو جرتاني تلوك اتاموريك اللي سرنا نوي بك مجرتاني سمبراغو هندوما كيسنو اكام جرتو نغيني بدادا نما بدين بربادن سيني يروتو توريجرا دفي توري نما بدلي نما ايافتني انا مواريسن ايافدي دفي جرا تورتي كيسن حاجه طمورا نولين ترا واي اجولي سعودي عربيه تيكو واجچو بربادا يرو مان كان لميلن كينيا بيوت عددا كيسه منيد اكيسه ركچا دررما جرو اسان الراواطيكو سينجچو بربادا channel kana for haratatan subscribe like gochudan akaswas video wali dabarsa ijolle kenya tana rakorra bararu qabna wanti godamu fi qaba malif fakkeenya biyyoota araba adda irratti mootummaa keenya qofatu lammiilee Itoophiyaa kan biyya alaa jiran kan eddoo adda addaatti rakkatan mootummaa keenya qofatu tensionii kennee fi focus irratti godhee lammii kiyya hin jenne malee naajaayibaale akka Ghana, Nigeria, Bangladesh, Sri Lanka imbaasiiwwan akkanaa kun biyyoota keessa jiru kana keessatti lammiin isaanii yoo waa takka taate intalli mana madaame hojjetu takka yoo waa takka taate barriyaan kwakwa'ee dhufee lammiin tiyya maal taate akkamitti akkana ta'uu dandeesse maalirraan kan ka'e jee qoratee furmaata godhaaf nuti biyyoota adda addaarraa imbaasii hin qabna maqaadha imbaasii Itoophiyaa ni jira biyya kam keessaa Emiratii Arabaa hundarraa imbaasii hin qaba Itoophiyaan jechuudha garuu furmaata lammii isaati akka lammiilee biyya biraa wayim akka biyyoota ollaa keenya furmaata lammii isaati kennaan jiru maali nuti lammii Itoophiyaa miti lammii dabar ijoollee Saudi Arabaa mana hidhaa keessatti rakkachaa jiran kunis lammii dabar lammii miti lammiidha kanaafu biyyoonni biraa amma Bangladesh lammiileen Bangladesh biyya kana keessatti miidhaan tokko isaan irra keenyaan imbaasiin isaanii eddoo fi haa ta'u ambulaansii isaanii kaasanii fiiganii bira dhaqanii lammiin teenya maal taate maaltu dhalate akkamitti akkana ta'uu danda'e maaltu irra ga'e even informationii qoratee rakkina ishii irra ga'e saniin akka seera isaaniitti haqashiisanii dubbata haqashiisanii falmata mirga ishii kabachiisaf jechuudha keenya imbaasitti yoo bilbileellee takka rakkattee garafamtee dararamtee damooza dhabdeellee yoo imbaasitti bilbilee okay maxxaa'u nan dhufa wayin dhufa wayi jaarsa walii galee dolara dhibba dolara 50 kiisitti yoo darbaniif ana na gurgurate deeme imbaasiin keenya imbaasii akkanaa qabna imbaasiin biraa garuu lammiisaatiif morma micoon Bangladesh takka dhiyeenya kana asitti duute maal taatee duute akkamitti duute qo'atee irra ga'ee ji'a takka keessa hin guunne reeffa ishii kan biyyatti galche inshuraansii ishiin qabdurraa madaamni ishii seeratti dhiyaatte akkamitti duute maal taatee duute adabbiidhaan kara biyyaa galchanii jechuudha garuu biyya kana keessatti yoo lammiin Itoophiyaa tokko du'e achi kaannee as kaannee kadhannee $5,000 $6,000 nu gaafatu maali nuti lammii miti biyya sanii imbaasiiwwan dhaqe bar ani gibran hin kaffala bar paaspoortii kiyya waan asaaddasu boondii Abbaay Giddibii hin binna bar yeroo rakkanne mootummaan kan furmaata nuun goone lammii jedhamuun keenya maayini wili biyya kana waliin qabaachuun isaa maayini mootummaan Itoophiyaa mootummaa Saudi Arabaa waliin connect ni qaba garuu ijoollee mana hidhaa keessa jiran kana furmaata takka fiduu hin dandeenye ji'a 8 ji'a 9 ol ta'an ijoolleen kun mana hidhaa kana keessatti yoo dubartiin takka daa'ima baattee mana qulqullina gahaa hin arganne uffata jijjiirrachuu hin dandeenye bishaan dhugan bishaan qulqulluu iddoo itti argachuu hin dandeenye iddoo nyaata itti argachuu hin dandeenye keessatti lammii ofii akkatti dhiisanii callisuun kun mootummaan biyya kamiyyuu hin godhu kana mootummaan Itoophiyaa uummata kanaaf furmaata godhu qaba lammiidha yeroo biyyaa bahan waa baay'ee godhanii biyyaa bahan asillee teenye biyya keenya qaraxa baay'ee kaffalaa jirra imbaasii yoo dhaqne maal tola paaspoortii nu asaaddasaa boondii bara Abbaay Giddibii nuyi kan bitu kanaafu yoo biyya bulchuun mootummaan Itoophiyaa mootummaa Abiyyi kan bulchaa jiru yoo kan biyya bulchitu yoo lammiin jiraate dura yoo uummanni jiraate yoo dimokiraasiin jiraate yoo nageenyi jiraate kan biyya bulchitu
ummata dhumaa jiru baqattoota Itoophiyaa kan biyyaa ba'an kan godin iddoo adda addaatti kufanii du'aa jira isaan lammii kee osoo baraarin biyya tan bulchitu warroonni aangoo qabdan bulchaalee naannoleerlee kan ummata kana hin birmanne eenyuuf birmatu eega du'anii booda lubbuu meeqatu ba'e mana hidhaa Saawud Arabaa keessatti nutis warri miidiyaarra jirrullee maaliif wal gargaarree ijoollee tana bira dhaabbachuu hin dandeenye Beirut keessatti rakkoo sun hundi uumame ani haga dandeetti kiyyaa kan mana madaamii gamas jirtus haga dandeetti shi wal qarqaarree shaantaa asii achi baasnee bar yeroo isaan galangalchine guyyaa takka odoonyaatiin bariin oolle ijoolleen Beirut keessatti akkasitti karaa irratti darbama sun achi kaannee as kaannee wal bira dhaabbannee gargaarree bar har'a Saawud Arabaa keessatti ijoollee Saawud Arabaa jirtan maaliif akkas godhuu dadhabdan maaliif kana godhuu dadhabdan okay mootummaanis akka ijoollee tana nu galchu haa iyyuuf garuu warri mana hidhaa Saawud Arabaatti dhiyoo jirtan maaliif guruupii tokko gurmeessitanii mana hidhaa san keessatti illee bishaaniif nyaatallee akka geessitaniif maaliif hin goone ani hiriyaan tiyya takka ana bira mana hidhaa seentee eegan uffatan geessineefi eegan nyaatan geessineefi eegan bishaan geessineefi hiriyummaan kiyyaaf kan ishii maayin namummaan kiyyaaf kan ishii maayin lammummaan maaliin ijoollee abbootiin amantaallee warri miidiyaa kanarra hirtan warreen waa'ee siyaasaa dubbattanillee itti deebina siyaasni erguu nu jalaan dhagu lubbuu nama tokko yoo baraarree garuu baay'ee gaariidha anytime siyaasa hinaasofna guyyaa guyyaadhaan siyaasa hinaasofna garuu lubbuu nama tokko baraaruun baay'ee guddaadha kalee sarreeffa meeqatu ka'e Saawud Arabaa keessa odoo akka isaan mana hidhaa seenanii iyyaa turassanii nuti iyyinee fi lubbuu takka hin dhabnu erga ትንሽ ቆይተሽ ነይ erga du'anii booda iyyuufin wooniif lammii kiyya maalii kiyya jechuun faayidaa hin qabu kanaafuu lammii keenya bira osoo dhaabbanne ijoollee Saawud Arabaa jirtanillee kanneen mana hidhaa isaaniitti dhiyaatan garee tokkollee hiitanii osoo gargaarre kan ilmoo waliin hidhamtee hin jirti dubartiin dhiirri ni jira haga mootummaan kunillee pleenii tokkollee qopheessee isaan fudhatanitti osoo nutillee waan dandeenyeen bira dhaabbanne gaarii miti kanaafuu kanas ni jira wanti jiru ijoollee kana gargaaruu qabna bira dhaabbachuu qabna please kaleessa nama meeqatu du'ee ija keenyaan argine maaliif yeroo namni tokko du'e wayyoo akkas ta'e akkana ta'e boonyee profaayilii keenya ashaangulliitii adda addaa kaawwanne waan dandeenyeen ani $5 noo danda'e ati 10 noo dandeesse ati maali noo dandeesse maaliif mana hidhaa san keessa waa tokkoon argatan even binoo'a uffata tokko malee akkanatti lammii keenya oo ilaallu atis baatee viidiyoo hojjettee bira kutta anis ba'ee viidiyoo irratti hojjedhee bira kutta kuni faayidaan qabu garuu birri takka lama osoo walitti fuunee achitti isaan gargaarree lubbuu isaanii hin baraarra even tensioniin isaanii hin jeeqamu hin dhiphatan waan akkanaarraa isaan baraaruu dandeenya mee lammii biraa fakkeenya fudhadhaa nuti Oromoon afaan hin qofa haasofna bara fakkeenya biyya kana keessatti illee yeroo akkasitti rakkatasan habashaan akkatti walitti kaatu jechuudha beekaa callisnee isaan waliin ijoolleen teenyas muraan isaan waan keessa jiraniif gargaaraa turreedha malee akka isaan wal bira dhaabbatan iyyanii jechuudha biyyoota adda addaa nuti garuu osoo laallu osoo dhageenyu nu harkaa du'an haga yoomiti gargaaruu dadhabneeti numti galchuu dadhabneeti ijoollee tan hin dandeenya jechuudha garuu lubbuun darbe amma kan hafaniif abirmanu mootummaan naannoo Oromiyaatis mootummaan Itoophiyaatis ummata kanaaf furmaata godhuu qaba ijoollee teenya karaa biyyaa nu galchuu qaban lammii biyya alaa keessatti rakkatan lammii Itoophiyaa maqaa Itoophiyaa sanii waamaman miti lammii biyya saniiti isaanii maaliif hin birmanneef mootummaan Itoophiyaa mootummaan naannoo Oromiyaa warri aangoo qaban kamiyyuu warri abbootiin amantaa warreen dandeettii siyaasaa qabdan hundi keessa miidiyaa dura lammii kana baraara ummata kana hunda mana hidhaa keessatti odoo laaltanu uffata malee waa takka malee osoo laaltanu guyyaadhaan miidiyaa irratti zimcic kaleessa namni afur duunan takka takkaan gadi baatanii iyyitan erga du'anii booda maal goona nu harkaa taranii bar
duraan baaliif hin birmanneef ijoollee saawudii jirtan keessattuu warri itti dhiyaatan garee ijaartanii nu birmadhaa qarqaarru jechuun osoon isinirra jiru zimmettan hundi keessanuu baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee mootummaan Itoophiyaa furmaata uummata keenya kan biyya alaa keessatti baqattoota rakkachaa jiran akka kara biyyaa nu galchu biyya bulchuudha dura uummata rakkataa jiru kana karaarraa kaasaa haadha Oromoo biyya keessatti bo'aa jirtu imimmaan ishii ijarraa xaragaa fi dura imimmaan ishii fuularraa xaragaa fi dura yeroo san biyya bulchaa jirtu yeroo san hojjechaa jirtu biyya bulchuu fi biyya bulchina ittanii silxaana qabatanii deemuu qofa osoo hin ta'in uummanni maal keessa jira isa kana ilaaluun barbaachisaadha. Kanas hin jedha wanti jiru hundi keessanuu akka sagalee taataniif kabajaa si gaafadha. Bye bye.